Oromoon kadhatee hin beeku. Kadhataa Oromoo arginee hin beeknu. Maaltu dhufe? Barri maaliif akkas ta'e? Maaliif uummanni keenya buqqa'ee kadhatuu jalqabe? Karaa irratti bahee saalfii viidiyoon nagahee tokko jira. Akkatti illee kadhatu wallaalee namni boohee jira. Boohee waan maal barbaaddennan hin boohe hin beela'ee. Namni kaleessa qotatee jiraatu. Namni kaleessa dhadhaa baatee damma baatee aannan baatee kan deemaa ture. Har'a garuu rakkatee har'a harki isaa duwwaa ta'ee harka duwwaa ta'ee waan illee akkatti illee kadhatu dhabee nuti immoo asii itti bashannanaa jira. Nuti immoo asii waan adda addaa dhugaa jira. Kolfaa jira. Haasaa jira. Hamma yoomittidha haasaan? Hamma yoomittidha kolfi? Abbaan keenya achitti rakkataa jira. Boo'aa jira. Godaanaa jira. Waan garatti illee deemu wallaalaa jira. So gargaaruu qabna. Wal gargaaruu qabna. Wal bira dhaabbachuu qabna. Humna keenya agarsiisuu qabna. Jarri sa'aatii guyyaa tokkotti gara miliyoona tokko miliyoona lama sassaabbatanii jiru. Nuti garuu 24 keessatti kunoo doolaarii 10,000 illee galuu dadhabneerra. Maaliif jennaan waan nu keessa galee hin beeknu. Waan nu keessa jiru hin beeknu. Waan nu keessa galee jiru hin beeknu. So tokko gaafa dhufu rakkoo sanatti gargaaramuu qabna. Rakkoon dhufu hundumaan rakkoo nu boosisu duwwaa akka hin taane. Rakkoon nu dhufu duwwaan rakkoo nu bittimsu rakkoo gadadoo keessa nu gashu otoo hin taane rakkoo tokkummaa keenya cimsu rakkoo hawaasa keenya cimsu akka inni godhu irratti jijjiiruu qabna jechuudha. Gargaarsa uummataa godhamu kana akka gaariitti uummatatti himuun baay'ee barbaachisaadha. Muuxannoo waggoota hedduu qabnu keessa namni keenya xiqqoo seenuu amileensaa itti kukkufuu kan inni jalqabe goofandiin yookiis gargaarsi kun hin fuudhama. Gabaasaan dhufee uummata biraan ga'u achumaan deemamu. Miidiyaa irra dhufanii kadhatu horii baay'ee guuramaa ture. Achees waan sana fuudhanii dhaqanii uummata ammana ittiin hojjenne kana ittiin hojjenne jedhamee gabaasaan galu waan hin jirreef namni keenya baay'ee shakkii of keessaa qaba waan ta'eef namoota irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Isinillee waan kan bantanii guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti horiin isaa xiqqaate abdiin kutatina daftanii jechuu kooti. Namni muuxannoo baay'ee keessa dabarse waan ta'eef eeyyuu godhaa jira. Namni kun eessaa dhufanii horiin koo kun immoo sirriitti achi gahaa shakkii qabu waan ta'eef akka gaariitti irratti hojjennuun jedha. Akkaataa hawaasa magaalaa keessa jiraannutti amma magaalaan jiru kan keessatti rakkoon kun akkuma jalqabeen torban 2 dura kan horii walitti sassaabuun jalqabame. Koominiitiimti magaalaa keenya keessa uummata Wallaggaa irraa buqqee kana gargaaraa jiran jechuudha. Magaalota baay'ee keessatti waan akkasiitu adeemaa jira waan ta'eef namoonni amma waan kana kennaa jiran namoota dhuunfaafaatiin jiran hawaasa warra hin qabneefadha. Advertisementiin sun akka gaariitti irratti cimu waan jajjabeeffamuu qabudha. Hangama kiyyaan waan narraa eegamu hundumaan isin wajjinan jira. Akkuma tamma jette kana garuu iseedhuma guyyaa tokkitti har'aa kana duwwaa otoo hin taane rakkoon boris hin dhufa. Adaammiin ollaa agamsaa yeroo hundumaa dhiigaa jira Oromoon. Ollaa keenya beektu ollaa akkamii akka jiru. Gaddi keenya kun boo'ichi keenya kun waan yeroo tokkoo duwwaa miti. Har'a Wallagga ta'ee bor immoo Karrayyuu ta'a yookiis immoo iddoo biraa ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo hundumaa uummata walitti qabnee horii kennaarra horii gara fuula duraatti horii uummatarraa fuudhame horiin sun deebi'ee akkamitti akka inni horii dhaluu danda'u yoo irratti hojjetame gaafa emergensiin tokko dhufu namarraa guuruurra lafa dhattee fuutee ittiin uummata kana gargaartu jira jechuudha. Maaliif rakkoon keenya boris waan hin dhaabbanneef. Kanas akka gaariitti irratti nu hojjedha. Ani akka nama miidiyaa irra hojjetutti waan narraa eegamu isinii wajjin hirmaachuudhaa fi yoomiyyuu qophii qaba waan uummataaf gargaaramu. Waa takkitti garuu akka of hin goyoomsine wanti isiitti immoo barbaadu rakkoon kun rakkoo Wallagga irra ga'e akkasii hojjechuu baannee Oromoo of hin sobina. Wallagga irratti deemaa jira. Wallaggaan xiyyeeffatanii dhufan otoo hin taane akka Oromootti Oromoo buqqisuudhaaf dhufanii garuu yeroo ammaatti kan manni irratti gubatee kan manni isaa keessaa ari'amaa jiru kan mormi irraa citaa jiru ijoollee Wallaggaati. Kun shakkii tokko hin qabu. Kana dubbachuutti qaanfachuu hin qabnu. Maaliif akkas ta'an Oromoodhaaf aarsaa kaffalaa jiru. Sababii Wallaggaa ta'aniif kan du'aa jiran. Sababii Wallaggaa ta'aniif kan qe'ee irraa buqqa'aa jiran. Yoo akkas jenne gandummaa jedhee warri kan baqataa jettanii of shakkitu yoo ta'e Oromoon yeroo kanatti akkas jedhee Oromoo
Wallaggaatti qeequu hin jiru. Ijoolleen Harargee irraa buqqa'anii dhufanii achi keessa jiraatanii qe'ee irraa buqqa'anis jiru. Rakkoonsaa akka Oromootti dhufu malee yeroo ammaatti rakkoon hamaan keessa kan jiru uummata keenya kana. Kanaaf sammuu mentaalitii isa kanaan dura maqaa Wallaggaa namni tokko Wallagguma jedhee haasa'uyyuu hin qaanfata. Waan namni biraan isa arrabsutti fakkaate. Boloota kun qaanfatina kana keessa dabarree jirra. Wallagga, I came from Wallaggaa, uummata Wallaggaa keessa buqqa'aa jiru kana cinaa dhaabbachuun qaba. Wallaggi immoo kan buqqa'aa jiruuf waan Oromoo ta'eef malee waan Wallagga ta'eef miti. Rakkoonsaa walootti immoo akka Oromootti qabna waan ta'eef siyaasa biraa keessa isin jalaa galee dhiifama akka kanatti sammuu keessa haa kaawwadhu isiniin jechuudhaa fi ulfaadha. Galatoomii Abtaamu dhugaa kee jettee galatoomii wanti guddaan gandummaa otoo hin ta'in Oromoon saba guddaa ta'e akka waraabessatu sangaa sadii argee nyaachuu dhufe. Yeroo laalu wal bira dhaabbatanii jiru akkamitti haa nyaatu. Sangichi gurraacha tokko adiidha tokko gurraacha tokko immoo diimaa. Sangaa saba gurraacha sana bira deemeet anoo asa sangaa sadii kana argeen dhufe achi silaan argamtu isatu diina sitti waama maaliif hidhariitare of biraa jedheen. Dhuguma kee jettee kanatu diina nutti waama kanaaf of biraa hariina jedhanii sangaa adii sana of biraa hari'an. Qobaatti argatee waraabessi quuffatee yeroo biraatti dhufe. Maal taatee dhufe jennaan anoo siiniin agarreedha. Sangaa diimaa kanan argitatu fagootii argama. Of biraa arii isatu diina sitti waama jennaan dhuguma kee jette kuni diina natti waama jedhee ofirraa ari'e. Yeroo ofirraa ari'u qobaatti sana argatee nyaata. Yeroo biraa bubbulee dhufe. Maal barbaaddee lamaan isaanii of biraa ari'eera akkamitti na argite jennaan amma sumaan argeen dhufee suma nyaachuu dhufee jedheen. Fi yeroo Oromoon diinni nu nyaachuu barbaaddu akkana nu diigaa jirti. Ati Arsiidha itti keessa teesse, ati Wallagga, ati Shawaadha, ati Gujiidha, ati Boorana. Waa'ee Wallaggaa maaltu si gashe jetti keessa teesse. Waa'ee Boorana maaltu si gashetti. Maaliif yoo jette nu nyaachuu yeroo maaliif humnichi sun yoo tokko ta'e Afrikaa waraanni Afrikaa guutuun otoo dhufee uummata sana sochoosuu hin danda'u. Uummata guddaa sana jechaadha. Maaliif yoo jette parsantiin 80 biyyattii sana keessatti unuudha. Humna sana sochoosuu hin danda'an. Nuti otoo dhaabbannee fincoofne bishaan Abbaay sana hin guunna. Uummanni keenya dhaabbatee bishaan sana bira deemee otoo irratti fincaa'ee bishaan guutuun iyyuu hin barbaachisu. Uummanni keenya akka jirutti bishaan sana hin guutu. Dhugaa dubbachuuf. Garuu tokkummaa akka nuti hin taane tokkummaa akka nuti hin qabaanne akkana nurraa faffageessanii maal gochuu barbaadan nu nyaachuu barbaadan kunoo amma har'a yeroo Wallaggi nyaatamu inni kaanis booruu itti dhufa Harargeessitti dhufa